بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بيوين سنجاب الدا أكا إنيو أصوتها تني في تمه نمنون دي قدوة نمت تيرا تفدا سانقبا خون ما قوم جولة إلمان في بازو إلمان في تي بازو أنا رالا لما بر ورّي تبتوتا ورّا خبّا جولة ساتنا باسا في هون كاني نمنون دي نما إمام قدته يوخين نما جبا دجيه yookiin cimaadha ji'ee itti laallatu tokko qaba. Ati hoo silaa akka eenyu taate if feetame if laale. Barsiiftuudha turte hojii manaa ijoollee daddaa'imaaf kennite. Maal jetteen bar hojii manaa dalagaadha wanni isin dalaydan waan tahuu barbaaddaniif duratti akka eenyu yoo tahuu barbaaddan akka maalii yoo tahuu barbaaddan namu hojii manaa fida jetteen akkasi ijoolleen kutte mucaa tokko waan raajii barreesse duuba waan mucaan kun barreesse barsiiftuun laaltee imimmaan siidha hargoote maal jaa barreeffamni isaa mucaan akkana jedhe barsiiftu ani fuuldura kiyyatti wanni nin tahuu barbaadu akka eenyu yoon evinte akka maalii yoon evinte kanaan jette san akka moobaayilaa ta'uudhaan fadhaya. Ani moobaayilaa ta'uu fadhaa jee mucaan. Maaliif jennaan sababa jala barreesse. Moobaayila kana abbaan kiyya hoggool seene mee chaarjii jechaa deema. Yoonii fi mabraatii yookiin ibsaan kutee namni hundi yaaboo maali chaarjiin qabnu haa jedhanii galgala harka tokkoon moobaayil laaqaati abbaan kiyya harka tokko nyaata guyyaadhaas. Ummaan tiyya akkasii obboleeyyan kiyyaas akkasii ijoollee daa'imallee moobaayil fuudhanii waraabanii irra kaayanii maaligaa hoggummaa takka moobaayil abbaan kiyya waa hunda yoo dhiif irraanfate bilbila isaa hin irraanfatu yeroo dhagebbee bilbila sannaa gekkannaa moobaayil sannaa kannaa jechuu waan hin irraanfanneef ani akkaan namni na jabeessu akka namni natti yaaddaahu akka gartee namni hundi waa'ee kiyya barbaaduuf silaan akka moobaayilaa ta'e hin barbaadaa jee subhaanallah akkamit jirra nuti hoo mee moobaayil keenyaa fi waan biraa hammam takka waliin wal cinaa qabnee deemudha jira warra nu dura dabre keessaa kan yeroo warruma zabana kanaa jechuun kan moobaayila eega dhufe booda ulaagaa birra godhanii mana hirribaatiin moobaayila hin seennu yeroo akkanaa isa hin barbaannu jedhanii jira laa taati hoo moobaayila kan keetii fi hojii biraa kam irra guddisaa jirta takka moobaayiluma san keessaa waan si fayyaduu fi waan si hin fayyadne ta'aakiraa ta'e si duuba akkana ciccirtu takkaa akka waan ibiddatti qabanii itti qabduu fi waan kheyriidhaa tamirraa fayyadamaa jirta saniif maal tahuu barbaadda fuuldura kan kee atis asumaanuu itti yaadisiin jechuu barbaade. Salaamu alaikum.